biyako ifina mul'atu. Addi bilisummaa Oromoo mirgoonni bu'uuraa bakkaa fi yeroo kamittuu kabajamu akka qabu beeksise. Heerri adda bilisummaa Oromoo mirga amantaa lammiilee hundaa ni kabaja. Addi bilisummaa Oromoo dhimma amantii keessa seenuurraa of qusachuun barbaachisaadhas jedheera. Addi bilisummaa Oromoo Sinoodosiin Oromiyaa sabootaa fi sablammoota seeraa fi mirgoota waldaa Ortodoksii Itoophiyaa heera mootummaa federaalaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa fi mirgoota akka lammii Oromiyaatti qaban fayyadamuudhaaf mirga guutuu qabu jechuudhaan ibseera. Amantoonni amantaa hunda bilisummaa namoota biroo osoo hin sarbin amantii isaanii hordofuu fi geggeeffachuuf mirga akka qaban addi bilisummaa Oromoo ibsa kanaan eeree jira. Haaluma kanaan lammiileen Oromiyaa seeraa fi naamusa mataa isaanii fi safuu Oromoo kabajuun Sinoodosii mataa isaanii tumsuu, deeggaruu, deeggarsa gurmeessuu fi hordofuun mirga isaaniitis jedheera. Bataskaanni Tawaahidoo Ortodoksii Itoophiyaa seenaa keessatti sirnoota abbaa irree fi murnoota cunqursaadhaan beekamaniif beekamtii kennaa turte malee gaarummaa manni amantaa kun ittiin yaadatamuu gadi bu'aadha jedha. Lafa garmalee dhuunfachuuf saamuu, dubbii namummaa namaa xureessan balballoomsuu, loogii fi mirga afaan ofiitiin tajaajila mana kiristaanaa keessatti fayyadamuu ukkaamsuu fi kan kana fakkaatan gochoota bataskaana Tawaahidoo Ortodoksii Itoophiyaa uummata cunqurfamaa biratti ittiin beekamu keessaa isa muraasadha jedha addi bilisummaa Oromoo ibsa isaa kanaan. Bataskaanni Tawaahidoo Ortodoksii Itoophiyaa jallina, loogii, daba miiraan miidhamuu fi safuu cabe kan amantoonni bataskaanichaa mataan isaanii kaasan kana qalbifachuu dhabuun nama gaddisiisa jedheera. Addi bilisummaa Oromoo dhimma kana ilaalchisee bataskaanni Tawaahidoo Ortodoksii Itoophiyaa haala keessoo isaa kana of keessatti deebi'ee of ilaalee tarkaanfiiwwan sirreeffamaa fudhatuun kan yeroon ammaa gaafatu waliin araaramuun egeree mana amantichaatiifis baay'ee murteessaadha jedheera. Kanaanis itti gaafatamummaa ittaanee dhufu irraa baraaramuuf jecha kanneen akka golgaa siyaasaatti itti fayyadaman irraa of qulleessuun bataskaana Tawaahidoo Ortodoksii Itoophiyaatiif baay'ee murteessaa fi barbaachisaadha jechuun addi bilisummaa Oromoo ibsa kanaan eereera. Qaamoleen dantaa siyaasaa isaanii geggeeffachuuf bataskaana Tawaahidoo Ortodoksii Itoophiyaa golgaa fi gola godhatan akka jiran addi bilisummaa Oromoos ta'e lammiileen Oromiyaa sirriitti beeku. Kun immoo yeroo ammaa kanatti Finfinnee keessatti jeequmsaa fi hokorri akka ka'uuf sababa ta'aa jira. Dhaabaa fi garee siyaasaa kamiyyuu amantii akka golgaa fi meeshaatti fayyadamuudhaan dantaa siyaasaa ofii milkeeffachuuf dhimma itti bahan addi bilisummaa Oromoon gadi jabeessee balaaleffateera. Addi bilisummaa Oromoo lammiileen Oromiyaa hundi qaamoleen tokko tokko siyaasa isaanii tarkaanfachiisuuf bataskaana Tawaahidoo Ortodoksii Itoophiyaatti dhimma bahuun hokora Finfinnee keessatti bal'isaa jiraniin miidhamuun akka hin jiraan eeggannoo guddaa akka godhanii fi sochii to'annoo hin qabne akkanaarraa akka of fageessan yaadachiiseera. Kana malees rakkoon bu'uuraa nagaa dhabuu Itoophiyaa lolli Oromiyaa fi Itoophiyaa gidduu jaarraa ol lakkoofsise furamuu hanqatuurraa ta'uu kanneen dhimmi ilaalu hunda yaadachiiseera. Itoophiyaan nagaa kan argattu hariiroon lola Oromiyaa fi Itoophiyaa gidduu furmaata yoo argate qofa waan ta'eef Itoophiyaan rakkina kana furuu yoo murteessite ABO'n gahee isaa bahachuuf qophii ta'uu ibsa kanaan eeree jira. Manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo hiriira nagaa waamee ture yeroo hin beekamnetti dabarsuu beeksise. Muddama mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa mudatee wal qabatee kaleessa muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed Paatriyaarkii mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Abuuna Maatiyaasii fi dursitoota amantichaa olaanoo biroo waliin mari'ataniiru. Marii isaanii kana hordofee Sinoodosiin qulqulluu mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa hiriira nagaa guutuu biyyaatti guyyaa boruu geggeessuuf waamee ture yeroo hin murtoofnetti achi dabarsuusaa beeksiseera. Murtee kanarra kan ga'ames mootummaan gaaffilee isaanii fudhatee hojiirra akka oolchuu waliigalteerra waan ga'ameefidha jedheera Sinoodosiin qulqulluu mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa. Waldhabdeen mana amantaa Ortodoksii keessaa kun kan ka'e yeroo abbootiin amantaa Ortodoksii Oromiyaa keessaa ta'an Oromoon tajaajilli hafuuraa kennamaa hin jiru jechuun addatti Sinoodosii Oromiyaa fi sabaaf sablammoota jechuun hundeessuu isaaniitiin wal qabateeti. Phaaphaasonni haaraa muudamanis gara kutaalee Oromiyaa ramadamaniitti imalaa akka jiraniif simannaa gaariin godhamaa fi akka turedha.
haa ta'u malee qulqulluu Sinodoosii Ortodoksii Itoophiyaa garee kana muudama seeraan alaa geggeessan jechuun tajaajila mana amantichaa hundaarraa dhorkuu beeksisteetti. Gama mootummaatiin dhimmicha irratti garuu wanti jedhames hin jiru. Abbootiin amantaa muudamicha geggeessanis waan mana amantichaa hin cabsine gaaffii keenyaaf deebii kennuu waan diddaniif murtee kana fudhannee tajaajila keenya itti fufne jechuun ibsa kennaniiru. Mootummaan immoo gama isaatiin hiriirri nagaa hiriira aarsaa jedhu waan hin jirreef tasgabbii biyyaalessaa uumuuf nageenya lammiilee mirkaneessuuf jecha mootummaan tarkaanfii seera kabachiisuu cimaa keessa kan seenu ta'uu beeksisa jechuun akeekkachiiseera. Kolleejjiin saayinsii fayyaa Yuunivarsiitii Dirree Dhawaa barattoota saayinsii fayyaan barsiisaa ture 132 har'a eebbisiiseera. Barattoota kanneen keessaa 22 digirii dooktireetii jalqabaan kan eebbifaman yoo ta'u, eebbifamtoota keessaa immoo 52 dubartoota ta'uun isaanii eerameera. Pirezidaantii Yuunivarsiitichaa Dr. Ubahee Adam kolleejjichi bara 2004 irraa eegalee hanga ammaatti ogeeyyii fayyaa 561 eebbisiisuu isaa yaadachiisaniiru. Sagantaa eebbaa kanarratti kan argaman ministeera deetaa ministeera fayyaa Dr. Darajjee Dhugumaan ogeessonni fayyaa hawaasaaf dursa kan kennan ta'uu eeruun hawaasni eebbifamtootarraa waan baay'ee waan eeguuf of qopheessuu qabdus jedhaniiru. Dhaabbanni gargaarsaa Ameerikaa hojjettoota fayyaa deeggarsa meeshaalee adda addaa maallaqa kitila 16tti tilmaamamu gumaache. Dhaabbanni gargaarsaa Ameerikaa USAID dhaabbilee tumsitootaa waliin ta'uun kolleejjota fayyaa 29 Itoophiyaatti argamaniif deeggarsa meeshaalee adda addaa maallaqa kitila 16tti tilmaamamu gumaacheera. Deeggarsi kunis kolleejjota fayyaa 5 fayyadamtoota kan taasisu yoo ta'u, ogeeyyii fayyaa ga'umsa qaban horachuuf hojii hojjetamaa jiru tumsuuf gumaacha guddaa qabaas jedhameera. Deeggarsa kanas ministeera fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa fi bakka bu'aan dhaabbata gargaarsa Ameerikaa Joonaatan Roos kolleejjotaaf dabarsaniiru. USAID dhaabbilee deeggartoota garaagaraa waliin ta'uun damee fayyaa Itoophiyaa deeggaruuf sagantaa waggoota 5f turu hojiirra oolchaa jiraachuus himeera. Ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaan galmoonni gama fayyaan qabaman akka milkaa'aniif ogeeyyii ga'umsa qaban horachuuf xiyyeeffannaan hojjetamaa jira jedhan. Naannoo Sidaamaa keessatti bulchiinsi badaa malaammaltummaa fi dhiitiinsi mirga namaa baay'ee hammaataadha jedha dhaabni mormituu naannichaa. Paartiin Federaalistii Sidaamaa naannicha keessatti bulchiinsa badaaf malaammaltummaa akkasumas loogiin ija baaseetu jira jedha. Kana malees mirgi dhala namaa bulchiinsa aangoo farkaa qabu biratti kabaja hin qabu jedha. Morkattoonni bilisaan socho'uu hin danda'anis jedheera. Waajjirooleen isaa kan hawaasaatiin ala jiran mootummaa naannichaatiin na jalaa cufameera kan jedhe paartileen Federaalistii Sidaamaa paartiin bulchaa jiru misooma hin jirre akka fideetti himata. Tokkummaa sabichaa diigaa jira. Hirmaachisaa mitii fi afaan Sidaamaa guddisuu irratti xiyyeeffannoo hin qabu jechuun himateera. Paartichi ibsa baase kanaan uummanni Sidaamaa gaaffii mirga hiree murteeffannaasaa aarsaa guddaan mirkaneeffatullee waggootaan 3 dabran keessa mootummaan naannichaa gaaffii dinagdee hawaasummaa kan dimokiraasii fi haqa tokkollee hin deebisne jechuun koomateera. Kanarratti bulchiinsaaf paartiin naannichaa kan jedhan haga oduun kun qophaa'etti hin dhaga'amin jira. Alaabaa biyya koo ifiidhaa mul'ata.